So kuni baay'ee carraa baay'ee gaariidha. So namni tokko fakkeenyaaf amma carraan akka riisarchiin garsiisutti namoonni Upwork irratti fakkeenyaaf weebsaayitii tokko hisaaba hanga doolaara 500 minimum jechuun sunu diizaayinii user interface fi user UX kanani even diizaayinii isaa yoo doolaara 500 argachuu danda'an jecha, which means namni tokko ni kana maaliif kaasuu barbaade namni tokko yoo dalage yoo sirriitti irratti hojjechuu danda'e tarii carraa biyya keessa taa'eetiin doolaara 500 ji'atti galii isaa argamsiisuu danda'u. Piroojeektii tokko lama yoo osoo hojjete jecha piroojeektii xixiqqaa osoo argateetiin itti ifaajee jala deemee hordofeetiin iskilii kan erga barate booda kan wanti jedhu ta'e almost doolaara 500 ji'atti galchuu ni danda'a jechaadha namni tokko yoo itti dhimmame. Which means doolaara 500 sana osoo namni tokko yuunivarsiitii keessaa bahee piroofeesara ta'e yoo osoo bahe carraan maallaqa san Itoophiyaa keessatti ittiin dalagu tariitii marshantiin yookiin immoo daldalaniyyuu wanti kana argamsiisuu dhabuu danda'a jecha. Which means kun advancement yookiin immoo advantage teknooloojiin qabu keessaa kun baay'ee waan guddaadha jechuudha. Kanaaf hopefully osoo abdii muratiin barattoonni akka gara website development akkasuma application development walumaa galatti web developmentitti dhufan abdiin qaba. So kan godhuudhaaf baay'ee waan biraa isaanii barbaachisu yeroodha, laaptooppiidha, waayifaayidha. Kana qabaannaan eessumatti yoo dalaguu danda'anii eessatti barachuu danda'an. Qabaatti taanaan ati bar eessatti illee bakka barbaadde waan ora eessarraa hojjechuu danda'an, eessarraa barachuu danda'an. yaa pilaatfoormii adda addaa ni jiru. Onlaayinii irratti yuutuubiinis ni jira, firiidha. Achirraa tokkoon jalqaba maal goota, maalirraa maalitti aansee maal barachuu qaba kan jedhu riisarchii xiqqoo wayiitu yoo daleete HTML irraa eegaltee CSS, JavaScript, React jechaa dhuftee GitHub sanniin baratte taanaan ati san booda ofiin hoonni jetta. Kunniin tokkoffaa wanti irraa ni jira, YouTube irrallee xiqqoo ni jira, achirraa immoo pilaatfoormii adda addaa Google irrallee ni jiru. Kanneen akka W3 School ni jira, Free Code Camp ni jira, achirratti illee of barsiisuu danda'an. Paid warri ta'ellee ni jira, warri akka Udemy kanneen akka Coursera illee ni jira jechuudha yeroo ammaa kana. Yeah, hedduu jira Udacity even wanta asitti inni biratti irra ethiokoders.com Itoophiyaa irratti namoonni kamiyyuu galmaaniitiin web developmentii keessattuu immoo front-end isaa sirriitti barachuu danda'u. Akkasuma AI fi kanneen biroollee ni jira. Actually application development illee dabalanii jirani. Which means actually ethiokoders.com jedhaniitiin yoo search godhan ta'e kuni waan mootummaan biyya biraa maallaqa kafalee mootummaan Dubaay maallaqa irraa kafaleeti wanti jenna asin durallee viidiyoo illee hedduu keessatti illee waan kana kaasneen turre. So irra deebiidhaan akka reminder ta'uuf jechuudha yookiin nama haaraa viidiyoo kana ilaaluuf illee kanaaf achirraa argachuu danda'u jechuudha barnoota teeknooloojii kanallee akka dabalataatti jechuudha. So kan biraas biratti ani wanti biraa amma diimaandiin haayin addunyaa irratti deemaa jiru keessaa tokko ammoo AIdha. AI kana wal qabsiisnee illee akkamitti baratuu danda'anii diimaandiin isaa maal fakkaataa kan jiru irratti illee xiqqoo osoo nu kaaste. Yeah, actually barnoota biraa keessaa akkuma web development jiru artificial intelligence illee wanta addunyaa dhuunfataa jiru jechuudha. So artificial intelligence kanallee waan biraati miti. Artificial intelligence ni jalqaba define yoon kan goone ta'e computer akka namaatti yaadu jechuudha. Asin dura viidiyoo asin dura kana irratti illee ilaaluu dandeessanii. So artificial intelligence barnootilee guruupiidhaan kaa'uu dandeenya barnootilee keessi. So DPdha jechaadha keessisa. Dimaandii isaatti osoo siin seeniin hin duratti osoo gara barnootaatti illee seeniin guruupii goona ilaalu. Namni artificial intelligence baratuu barbaadu tokko artificial intelligence karaa shanitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kana beekuu waan qabuuf jecha overview isaa. Learning warra jennutu jira. Akkasuma perception warra jennutu jira. Akkasuma groupii warra creationii jennutu jira. Akkasuma groupii actionii fi groupii implementationii kan jennutu jira jecha. Groupii gurguddaa shanan kana jalatti kan baay'inaan karaa madamoo jecha walumaa galatti artificial intelligence haala kanaan groupii jalatti ramaddii keettee fi yoo laalte malee baay'ee deepidha jecha keessisa. So artificial intelligence kana fundamentally gaafa biratti guutuu isaa overview ni barata. Haa ta'u garuu namoonni fakkeenyaaf learning
itti haadufnu learning namoonni baratu barbaadan learning kan jedhamu machine learning deep learning akkasuma mootiyyuu reinforcement learning kan jennutu jira jechuudha. Machine learning kunniin amma warri learning jedhamu kun walitti qabneetumaan maaliif tokkicha yoo concept yoo kaasne viidiyoon kun guutuun nu dha'uu danda'a yoo ilaalle namni research haa godhu so ofii keessaniifis waan kanniin research godhaatii sirriitti irra gahuu dandeessanii jechuudha. Walumaa galatti machine learning deep learning fi reinforcement learning jedhamu kunniin walumaa galatti maaliif learning jedhamu kuni akkaataa artificial intelligence ofii isaati data itti kennamerraa barachuudhaan akkaataa data itti kenname sana irratti baratee train godhamee yookiin immoo leenjifamee akkaataa itti leenjifame sanii fi akkaataa itti barate saniin deebi'ee akka hojii irra ooluudha jechuudha wanti isaa guddaan. Kana jechuun amma namni yeroo learning sadan kana barate kanarratti barate sadanuu wal bira baratamoo tokko tokkoon yoo barate yoo akka developer ta'uu danda'a or sadinuu barate developer ta'uu danda'a. No, actually bakka kanatti maaltu jira nami ay keessatti wanti jedhu specialize irratti gochuu danda'an. Gaafa baratu artificial intelligence generally barachuu dandeessa. Fundamentally isaa maalummaa isaa barate jechaadha fundamentally gaafa baratu. Gaafa wanti jettu immoo gaafa baratu mootiyyuu artificial intelligence akka software biraa maaltu addeessa godha baay'ee interconnected dha jechuudha. Fakkeenyaaf learning keessa jiru wanti warra creation keessa jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf warra creation jedhamu keessatti itti si dhufu aboodarra warra creation keessa jiru kan osoo baratu learning kanallee deep down barachuu dandeessa jechaadha. So wal qabata garuu akkaataa itti functionality isaa akkaataa itti hojii oolirra isaa hundaa'eetiin akkasitti kan laalame garuu gaafii keetii fi namni specialize irratti godha garuu gaafa tokkicha irratti specialize waa'ee deep learning irratti specialize gaafa gootu machine learning percentii 25-30 ol tuquun kee barachuun kee hin oolu. Which means tokko irratti walitti hirkatee deemaa jechuudha. So inni perception jedhamu mootu groupiin computer vision fi akkasuma mootu NLP jedhama yookiin immoo natural language processing jedhama. So inni jarri kunillee warra fakkeenyaaf computer vision jechuun akkaataa itti computerii tokko yookiin immoo AI'n itti image ilaalee yookiin immoo image fi video ilaalee itti image fi video san himatu jechuudha. Fakkeenyaaf ati image tokko upload itti gootee har'a ChatGPT akka inni image sana analyze godhee siif wanni jedhu wanti of keessaa qabaacha akka inni analyze godhee waa'ee image sanii kasiif himu warroota creation keessaa beeku kanaaf wal qabatan si jechaa jiran perception fi creation nu wal qabatee jiraachuu. So fakkeenyaaf haala saniin warra computer vision warroonni jedhaman addatti computer vision wanti gochuu dandeetti. Akkasuma wanti robotics keessa jiraachuu danda'a jechuudha malee. So computer vision fakkeenyaaf kunniin hundi develop godhama image fi video adda baasa anyways gabaasuudhaaf akkasuma natural language processing kan jedhamu AI wanti guddaan isaa data irratti hundaa'a. Data fidatu sana yookiin information barreeffama ta'uu danda'a waan adda addaatiin fidatu kan keessattuu barreeffama irratti hundaa'a kan isa adda classify gootee adda baasee sirriitti qulqulleessitu natural language processing keessa jira jechuudha. Okay. As biratti amma I think baay'ee bal'aadha. Fiiziin nama hedduu bal'aadha. Confusion nama gochuu danda'a beektaa. Ani amma kuni kan nuti amma qopheessaa jirru akka nama absolute beginnerii ta'e tokkotti namni tokko jalqaba AI baratu qaba. AI keessaa hoo akkamitti baradha? Yoo baradhe hoo developer tahamoo AI fayyadamaa ta'a. Amma sigalee yaadni kiyya gaafii kiyya jechuun maaliif amma yoo deep learning machine learning jennee creation jennee yoo kadeemnu ta'e tokkoon isaaniidhaaf fiildii guddaa akka ta'an hin beeka. Kuni ammootu jalqaba software maalii computer maalii kajoo wal qabatee jira adeemtee dhuftee itti seenta. So kanaafuu wal qabsiisiitii yoo kana baratame namni AI developer taha yoo kana barate ammootu AI amma yeroo amma fakkeenyaaf yoo argitee jirta ta'e even ads adda addaa irrattu AI baradhaa jaan AI baradhaa yeroo jaan san developerummaa miti beeki. Itti fayyadamallee baradhaatu jira. So kanaafuu kana wal qabsiisitii bakka lamatti qooddee jechuudha.
Gaaffiin kee fi concerning kee illee naa gala. Wantoonni kun hundumtuu guruupii kana keessatti hundaa'u. Amma anaafuu na sodaachisaa jira beekii kanaaf siin jeeni. Guruupii wanti sodaachisu hin qabu. Wanti faayyaa hin qabne immoo hin jiru. Wanti akka salphaatti dhufuu fi wanti akka salphaaf baratamu illee hin jiru. Namni ni baradha jedhee tokko namni ni guddadha jedhee tokko akkaatuma waan irra hojjetu saniin deep down keessa deemuu isaa waan oolan jechuudha. Interestii isaa ilaalee namni barbaade AI developer ta'uu jechuun interestii guddaa bara. Interestii guddaadha akkaataa itti develop gootuuf illee qopheessuu danda'u. Consequence isaa dhufuuf illee jechuudha. So fakkeenyaaf namni AI developerii ta'uudhaaf yookiin immoo karaan inni akka roadmap itti ta'uu dandeenyu fundamentally barachuudha. Fundamentally baratee machine learning barachuudha. Maaliifuu tokkoffaa irratti machine AI jira